Kitaabni mata dureen isaa bu'uura fayyaa jedhu Dr. Nuradeen Lukeetiin barreeffame hoteela Ilillii Internaashinaalitti eebbifamee jira. Kennaa Darajjee hordofteetti. Kitaabni mata dureen isaa bu'uura fayyaa jedhu Dr. Nuradeen Lukeen barreeffame hoteela Internaashinaala Ililliitti eebbifameera. Kitaabni mata dureen isaa bu'uura fayyaa jedhu kan kunuunsa fayyaa fi ittisa dhukkubootaa irratti xiyyeeffate Dr. Nuradeeniin barreeffame hoteela Internaashinaala Ililliitti bakka pirezidaantiin waldaa Hakiimota Oromiyaa Dr. Balaayinee Lataa, hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Aadde Jamiilaa Simbirroo, abbootii gadaa, haadholiin siinqee fi keessummoonni biroo argamanitti eebbifameera. Barreessaan kitaaba bu'uura fayyaa Dr. Nuradeen Lukeen haasaa taasisaniin fayyaan bu'uura waan hundaati. Kitaaba kana barreessuuf wanti na kakaase beekumsa faayidaa qabu tokko namaaf dabarsuun akka kennaa itti fufiinsa qabu tokkotti ilaalama. Kana bu'uura godhadheen waggaa 2 irratti xiyyeeffadheen kitaaba kana barreesse jechuun dubbataniiru. Wanni kitaaba kana akka barreessuuf na kakaase tokko beekumsa faayidaa qabu tokko namaaf dabarsuun, dhalootaaf dabarsuun akka kennaa itti fufiinsa qabu tokkotti ilaalamaa yookiin waan sadaqatul jaariyaa waan jedhantu jira akkasitti ilaalamaa. Adaduma namni sun dubbisuuni ajriin yookaan kennaan namni kitaaba irraa dubbisaa adaduma fayyadamuun wanni sun nama san dhaqqabdi. Kanaaf gama kanaanis yaadeetuma waggaa 2 fi itti xiyyeeffadhee kitaaba kana barreessee isinii qopheessuu danda'e. Keessummoonni sirna eebbaa kana irratti argamanis kitaabni damee fayyaa irratti afaan Oromootiin barraa'ee jiru baay'ee xiqqoo ta'uu kaasuun kitaabni akkasii barraa'uun guddina og-barruu afaan Oromoo keessatti akkasumas damee fayyaa irratti gahee guddaa qabaachuu himaniiru. Damee saayinsii fayyaa kana irratti afaan Oromootiin kitaabileen hedduu barreeffamanii hin jirani. Kitaabilee quballaa kaman muraasatu barraa'e. Kitaabni kun afaan hawaasni bal'aan hubatu afaan Oromoo ittiin barraa'uun isaa dabalataan ammoo haala ifa ta'ee fi haala salphaa ta'een barraa'uun isaa namni kamiiyyuu waa'ee dhukkubaa hubannoo bu'uuraa qabaatee mana osoo hin dhibamin akkaataa itti dhibeerra ofittis hubannoo gahaa akka argatu hawaasa keenya baay'ee fayyadee yaada. Barattoonni keenya, manneen barnootaa keenya, manneen kitaabaa keenya odeeffannoo dhimma fayyaadhaan wal qabatee afaan Oromootiin kan qaban miti jechaadha. Isa kanaaf uummanni yoo kitaabilee kana fuudhee kan dubbisu ta'e faayidaalee tajaajila bu'uuraallee bara. Hawaasni kun afaan ofiitiin dubbisee namni qubee barate kamuun dubbisee fayyaa ofii ittiin eeggachuudhaaf kun advaanteejii guddaadha. So dhaloonni qubee kana booda dhufaarus waan kanarraa hubatee kitaabonni akkanaa hedduun akka gama fayyaatiin gama hundaatiinuu afaan hawaasichaatiin barraa'ee hawaasa kana akka tajaajiluu danda'u asumaan abdii qabullee ibsuu barbaada. Kitaaba kana akka Oromoon marri itti fayyadamu nu tajaajilee kana nu qopheessuun isaa hundi keenya gammannee akka kitaaba kana qopheessee ummata bira geessu godhee rabbii kiyya galatoonfataati baay'ee gammadee jira. Itti dabaluunis kitaabichi gahee misooma fayyaa keessatti qabu irratti dabalataan dagaagina og-barruu afaan Oromootiif bu'aa addaa qabaachuu Dr. Nuradeen kaasuun gara fuulduraattis haala simannaa kitaaba kanaa ilaaluun kunuunsa fayyaa haadholii fi daa'immanii irratti akkasumas dhimmoota kan biroo irratti kitaaba biraa kan qopheessan ta'uu himaniiru. Kitaabichi misooma fayyaa hawaasaa keessatti gaheen inni qabu akkuma jirutti ta'ee og-barruu Oromoo dagaagsuu keessattis dabalataan bu'aa addaa qabaata. Gara fuulduratti dhukkuboota waa'ee fayyaa haadholii, waa'ee fayyaa daa'immanii, kunuunsa haadholiif godhamu, kunuunsa daa'immaniif godhamu irratti akkasumas dhimmoota kan biroo irrattis haala simannaa kitaaba kanaa ilaalee kitaabota kan biroos hawaasa keenyaaf hawaasa fi akka gumaachu aadaa dubbisuu hawaasa keenyaa akka kakaasuu danda'utti kitaabota kan biroos gamaachuuf yaada qaba. Xumura irrattis Dr. Nuradeen Lukeen hawaasni kitaaba kana bitachuun dubbisuun akka irraa fayyadaman dhaamsa isaanii dabarsaniiru.